daftarallee iskiriiptuullee nuti haati qaatu waa guddatu waa argataa jirra nama waa argataa hin jirretu jira jedhanii waan akkanaa kana qopheessaniiran jechuudha. Kanaafuu isaan iyyuu barattoota isaanuu nama barsiisan qabanii haa ta'uti garuu nu caalaa nama barumsa barbaadutu jira ka baratu qabutu jira jedhanii gara qopheessanii jiranii warra biiftuu birraatiif hamileetu barbaachisa miila kennaafi. Baay'ee singalatoonfannaa ammas borus dhaabbanni keenya ilaalcha hawaasummaa deeggarsa hawaasummaa godhu kana cimee jabaatee jajjabeessee itti fufaa. Ammas hawaasa kana tajaajiluudhaaf kiliinika fayyaa dargaggootaa ijaaree jira. Kiliinika fayyaa dargaggootaa kana qorichi iddoo biraatti argamu asillee jira. Garuu gatiin isaa ka warra dhuunfaati gadi. Ka warra mootummaati ammoo xiqqoo ol siqee jira waan ta'eef ogeeyyii fayyaallee jiranii keessattuu dargaggoonni as dhuftanii tajaajila barbaadan kamuu argatuu ni dandeettan. San qofaa miti dargaggoonni waayifaallee dhufaa waan adunyaan itti jirtu asitti intarneetaan hordofaa jirtanii. Kanaafuu ammas hojii nuti hojjetaa jirru hojii uummatawaa akka ta'e beektanii hubattanii nu cinaa akka dhaabattan akka nu gargaartan isiniin jechuu barbaanna. Hojii duula qulqullina naannoo hojii harka qalleeyyii suphuu waan isin ajaa'ibu bara kana hojii gurguddaa hedduu hojjenneera. Hojii gurguddoo kana keessaa haadha ijoollee 5 qabattee abbaa waliin jechuudha waggoota 15 hadaammii keessa jiraataa turte ganda faajjii goleetitti deemnee mana isii luukii 20 balbalaaf saanqaa galchinee fi ijaarree dhufnee jirra jechuudha. Kun nama boonsuu nama gammachiisaa fi amalee barbaachisa. Kan akka fakkeenyaatti isinii kaasaa jira. Hojiilee gurguddoo hedduu hojjetaa jira jechuudha. Kanaaf yoo xiqqaate dhiiga bakka bu'uu danda'u kenninee lubbuu bakka bu'uu hin dandeenye haa baraarru jennee dhiigni kennaa jirru kun eenyu akka kennamu hin beeknu yookiin anumaaf deebi'ee kennamuu danda'a jechuudha. Kanaaf kun hojii salphaadhaa miti waan salphaadhaa miti waan gurguddaa hojjetaa jira waan dhaloota ijaaruu keessatti biiftuun birra hojii gurguddoo hojjetaa jira. Waggoota 13-14 darbaniif hojii gurguddoo hojjennee jirra. Keessattuu erga laayisensii arganne waggoota 4 darban kana keessatti ammoo hojii gurguddaa hojjetaa jirra jechuudha. Kanaafuu kana beektanii deeggarsa barbaachisaa ta'e akka nuuf gootan jechuu barbaanna. Kana akka ergaatti isinitti himuu fi yeroo kamuu as yoo dhuftan tajaajila biraaf illee warra gandaa birallee barbaadan yoo dhuftan biiftuu birraa ammoo dhuftanii otoo hin daawwatin otoo hin laalin nu biraa hin deebinaa nu dhaloota ijaaruudhaa kenna hojiin guddaa waan jedhamu. Kanaaf kan akka nu hubattan barbaanna. Kanatti aansuudhaan kallattimaan gara sagantaa kennaatti kan deemnu ta'a. Kennaa kana immoo daarektarri kenna garanatti dhufanii isaan keessummaa feeruudhaan akka nu keessummoota waajjira dhimma dargaggoo ispoortii fi dhimma dubartii daa'immanii magaalaa Shaashamannee irraa argamtan kabajamtoota hirmaattota sagantaa kennaa kabajamtoota ijoollee fi maatii ijoollee guyyaa irraa waamichi isiniif taasifamee dhuftan baga bara 2015 isiniin ga'e jechuu barbaada. Sagantaa kennaa akkuma beekamu dhaabbanni biiftuu birraa waggootan hedduuf hamma humna isaatiin waan danda'een gumaacha garaagaraa deeggarsa garaagaraa taasisaa turee jira. Wanti asitti argitan salphaa ta'uu fakkaata. Lammii keenya lubbuu namaa hambisuudhaaf hanga lubbuu kennaa wareegama lubbuu kennaa kaffalaa jira jechaadha. Asiin dhiiga arjoomaa asiin ammoo waan qabnu irraa miseensonni keenya hojjettoonni waajjira keessa jiran daftara kanaa fi wantoota uffata asitti argitan kan maatii irraa fidanii maallaqa kiisii isaanii irraa baasanii bitanii ijoolleen maannonni kenniin baratuu qabanii lammiin kun baratee sadarkaa boru sadarkaa guddaa irra gahan deeggaruu danda'an nu gargaaruu danda'an biyyaaf gumaacha olaanaa gochuu danda'an jedhee waan yaadeef waanuma xiqqoo tana akkasitti yaadnee jira jechaadha. Waan isiniif kenninu tan ammoo fudhattanii ijoolleen obboleeyyan ta'inniin maatiinis adaraa kana fudhatanii amma yeroo kana akkuma argitan dabtara ijoollee dhaabbituun ulfaataa ta'aa jira. Galmee mana barnootaa illee akkasii ulfaataa ta'ee jira. Kanaaf hamma danda'ameen ijoollee hordoftanii warri dabtara fudhatanis dabtarri kun tasa akka isin jala barumsa har'a eegaltanii onkoloolessa irratti yookiin sadaasa irratti adda akkutanii galuu dhuunfaan akka isin barattaniif waan barbaannuuf yoo barattan lammiidhaaf lammii biyya keessaniif lammii gaarii taatanii lammii biyya bulchuu taatanii argamtan jedhamee yaadama. Adda harkaan qabdan jechuun boruu hin qabaattan jechuu miti. Kanaaf har'a dabtara bitachuudhaaf humna hin qabdan ta'uu danda'a. Immoo isinillee bittanii warra namoota biraaf warra humni isaanii ittiin bituudhaaf waan ittiin bitanii dhabanii rakkatan
gargaaruu warra taatan ta'uu dandeettu waan ta'eef gocha gaariin hojjetaa jiru kana beektanii isinis iddoo deemtan hundatti yeroo sadarkaa gurguddaa geettan sadarkaa amanuu geenye kana geettan namoota birootiif hojii gaarii hojjettan jennee yaadna. Hojii gaarii kana immoo iddoo birattis fakkeenya taatu jennee yaadna. Akkasuma warri waajjira irraa dhuftan akka beektan waajjirri dhaabbanni Biiftuu Birraa gumii irraa ka'ee bara 2002 irraa ka'ee hanga ammaa arjooma dhiigaa ta'uu gochoota hojii tajaajila tolaa lammummaa kamiinuu keessatti adda dureedhaan dhaabbata hirmaataa ture. Keessattuu arjooma dhiigaatii fi kennaa dabtaraa akkanaa kan akkasuma sagantaa afxirii ayyaana yeroo sooma musliimaa jechaadha. Marsaa 11ffaadhaaf bara kan kabajjanii jirra jechaadha. Gaggeessinee jirra. Kanaaf dhaabbanni Biiftuu Birraa hojii tola ooltummaa kan waggaa tokko dura eegalee duntaan waggaa 12-13 dura kan eegale ta'uu isaa beektanii hojii tola ooltummaa kana keessattis qaamoleen garaagaraa waan qabdaniin akka nu deeggartan akka nu cinaa dhaabbattan jechuu barbaanna. Kanaaf nuti fuulduraafis isinii fi namoota isinii ol jiran namoota baay'ee deeggaraa wajjin deemaa lammii gaarii ta'e akka deemu taasisuudhaaf waadaa seennaa. Asumaan waajjira dhimma dubartii fi daa'immanii irraa kabajamtuun asitti argamtu haasaa gabaabduu na taasifte. Dargaggoo ispoortii irras namni jira. Kanaaf isaan lamaan korokoroodhaan dhufanii yaada nu dabarsanii garuma kennaatti deemna jechaadha. Kabajamtuu waajjira dhimma dubartii fi daa'immanii irraa ishee as naaf feertanii hamileedhaan naas himadha. Akkam turtan? Waaqayyoon galanni haa ga'u yeroo kana nu kennee akkasitti waliin qabnu waan nu godheef waan guddaa haasa'ullee hin qabu. Dhaabbanni kun ganaa jalqabarra jira. Dhaabbata ganaa hojiirra jiru waan ta'eef ammatti namoota baay'ee gargaaruun humnallee qabaachuu dhabuu danda'a. Garuu yoonuu humna taaneef yoonuu gargaarreef borammoo daa'imman kana ol ta'an daa'imman lafaa dhufan boruu biyya tana keessatti hojii guddaa hojjetan akka firii argatanii gammadanii maatiin isaanis gammadan godhuu ni dandeenya. Kanaaf ani kan dhufee waajjira dhimma dubartii fi daa'immanii irratti yeroo baay'ee maatii keessatti bakki guddaan hin kennamuuf daa'immanii. Maafi daa'imman yoo mana keessa taasofte cadhi yeroo jennuun hin jiru. Garuu daa'imman kunniin boru yoo manatti haasa'an yoo manatti mirga isaanii gaafatan borbaanii ammoo biyya keessatti mirga ofii gaafachuu danda'an. Kanaan alatti ammoo yeroo baay'ee rakkoo guddaa kan saaxilamaniif nama guguddaa dhuun ta'in daa'imman ilaalcha kennan yoo sirreessin yoo ilaalchi kennan sirrii mana keessaan ta'in baanii hawaasa irratti ammoo waan guddaa hojjechuu hin danda'an. Konfidensiin qabaatan jechuudha yoo adda mana keessatti hin gargaarin. Kanaafuu dhaamsi kiyya guddaan mirga daa'immanii mana keessatti hoo'enne mirgi daa'immanii biyya irratti ni eegama. Yeroo amma keessa jiru kanas baay'ee yeroo rakkisaadha. Daa'imman mana keessa yeroo dhageettan mana waajjira keenya teettanii ilaaltanii waan baay'ee nama gaddisiisu argitan. Maatiin daa'imman mana umursaa erguu qofa oduu hin ta'in daa'imman teenya eessa oolti? Daa'imman keenya nama akkamii waliin taphatti? Yeroo baay'ee waan akkasii ilaalu mana nyaatatti kenninee dabtaratti kenninee gara mana barumsaa daa'imman ergina. Daa'imman keenya ammoo eessa akka jiran hin beeknu beektanii? Yeroo baay'ee miidhaa qaamaa gudeeddii daa'imman fudhatanii baduu wanta adda addaatti mudata daa'imman. Saniif barumsa qofaa oduu hin ta'in sammuu irratti daa'imman keenya akka hojjennu jedha. Dhaabbata kana immoo baay'ee isin galateeffadha. Kana caalaa jabaadha jedha. Galatoomaa.